بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبجمو في جالتمو هردفتوتا أوروميا إسلامك ميديا أكم جرتن فيا خيسن نجيا هند درا سلامة إسلاماتي هندجني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسنينجن أكم جرتن خن هردفا جرتن سجنتا أجل فما حواسا تنجتو سجنتا هاريا أما إيجل ليدا إن شاء الله أكو سجنتا دبر خيستي دبنتي نتي إن شاء الله تعالى حواس المسلمة شباب بنكينيا درجون خينيا أكملتي والفودا جيران ترتيبني دور اتنامني والفودو في خن أما يرو تينيا تنا خيستي والفودا جرو شمرين أكتي واللالتن مال فكاتا خنجتو خلي بالإنان لالي جرا خيستو خن يرو دوري مالك فكاتو بليس خينيا مبارك حبيب بالإنان يبسني جيران جيتشو إن شاء الله تعالى الرزقة أكو مبرتمي سجنتا خينيا فول فكاتا خنرتي سجنتا خنا خيستي سوان خنا راها في خلالي قولمنوتا إن شاء الله هنقت أمرك بي خينياتي نولي انتران أفير خينيا أما جا إن شاء الله بليس خينيا مبارك حبيب بقى سجنتا الفكاتا رتي ولد ديبني سنجنا بقى نجانو لفتن بقى نجانو إيداني ميجا إن شاء الله كم خلي سجنتا خينيا خندا برخيستي هاسو في اللتي بلتين مسلمة درجوني خينيا خن دراني حال أكمتي وريا كان تلالانيف أكمتي أكك عادي ما تشوك أبو إيجاسيس والفوداني بلتين سن خبجا فري بلتي كسي جارم تيتيس بلنا على جرا تنيرو زمن خينيا خناس تطوني إرادو بني تجر كسيمتي دوبا أما سجنتا أرانتنا خيست إن شاء الله تعالى مي درجوني يرو أم دريسن جزء كسي والفودان بلتين كسي جارم تسن خرا خبجا سنين حال شريعة فكاتو سنين تنجارم تسن مي إن شاء الله بواني سينك أبدو خليلي سجنتا دبر خيس تلي تتوقف في الليل جرا بوان يسينك أبدو مال فادمي إن شاء الله بواني سي قد دادا أدبيتي نرتي قال لي سجنتا خينياتنا عادا جني وني قال لي نعم عادا شريعة رجال جفني ودون تاني أكاتام فودا في روما خينيا كيتي وف بر درا عادا رتي وف بر فوف بر قدني شريعة قراني شريعة دقيني ملي عادا رتي وف بر عادا رتي فوت خينيا خاوندا إلى راتي تنافي وهندا خيستي وني إلى راكا داتي نوف ديمو جرو فودا في روما قرو أسخيستي ماليف gudunfaa gugee fatu barin gurbaan ogguuniin finni gudunfaa ergatee man guddoo gudunfaadhaan dhayite gudunfaa jedhaniimi ogguuniif isiin dhayite mee waan aadaa guuttadhaadhaa jedhan yeroo biyya hunda keessattuu akkasuma akka naannoo hawaasa keenyaa bakka hundattuu loqonninii fi akkaataan jijjiiramu malee mee waan aadaadhaa guuttadhaadhaa jedhan kanaafi inshaallah aadaan sunis aadaa bareedduudha aadaa bareedduudha ammaan dura irraa dubbanne maaliif achi keessatti xumni amma gama shari'aatti yoo deebi'e bareedaadha aadaadhaan kana fakkaatti shari'aan akkamitti jenne yoo shari'aadhaanis wal madaalchifnee laallee keenya ammaa kunoo akkami jennee yoo laalle bareedana fakkaata yeroo san keessatti akkana godhuun isaanii faayidaa guddaa ooleef jaarsaaf ilmi gurbaatii fi intalli gurbaa wal dubbatanii wal fuudhuuni waa hedduu hambisa rakkoo hedduu silaa dhufu hambisuu ture intalti gurbaan fuudha kun ogguunii follolan baatee fiidee mana warraan dhayitu ture yeroo san keessatti umuruman beeku beekiga mana soddaan dhayitu mana warra isaaniin dhayitu sokkaan dhayitu eessa dhayitu mana abbaa gurbaa dhayitu yoo gurbaa ijoollolte warra sii dhayitu hin dhayitu warra abbaa gurbaa dhayitu mana abbaa gurbaa dhayitu kan dhageenya tanaaya achi dhayiti abbaatti dhayitee himatti maal kunoo kana godhee bee mucaan keessa kana abbaa wali fidee dhufee loleeni hasaa kanaanis lolee isiidhaanis akkana jee wali qaceelchee manguddoon biraa isaa yidduun seen abbummaan gurbaadha rakkoo isaa yidduu fixee bultiin isaanii akkasitti bultii bareeda ta'e hojii jiraachuu turan amma kun ni jira hin jiru kana gidduutti maaltu jira kabajaa guddaa ture yeroo sana keessatti kabajaa akkamii akkuma sagantaa duraa keessatti tuyne obboleessa hangafanii kabajji abbaanii kabajji maqaa addaa baaftii fi gurbaanoo warra soddaa sanni kabaja warra soddaa kan tala fuudhe warra soddaa san eefaman guddoon guyyaa man guddoon dhayxe irraa eegalee hanga gaafa fuudhuutti hanga gaafa fuudhee
deebisanii dhaqanii barogguu fuudhe booda. Eegguun fuudhe booda maaligaa maal Seenaa. warra seennaa ni dhaqanii mire hanga guyyaa warra seennaa geessutti warra soddaatti mul'atu. Gurbaan kabajarra. Ni sodaata. Yooni karaan ka walitti isaan fidu ta'e irraa maqa. Ganda soddaan guuza soddaan keessa jiru san yoo dhaqe xarafa bakka soddaan hin jirre. Abbaan intalaan jirre san xarafarraan dalagatti mul'atu. Kabajaarraa jechuudha. Kabajaa bareedaa ture. Egaa yoomi kajarri walitti mul'atu guyyaaniif karra seennaa maal jette egaa kalamadaa eefanni ol fuudhee dhaqan san. Guyyaa san waan adda addaa qabatee dhaqee huccuu fi maal jedhanii mul'annaa jedhanii beekte. Mul'annaa arra soddaa mul'ataa beeka. Jaartii soddaatti haadhan talaattis abbaan talaattis har'a mul'ata. Akkasitti waa qabatee huccuu qabatee huccuu san dhaqee jilbarra kaayee dhungatee adda dhungatee mataa dhungatee haadha abbaa isii dhungatee akkasitti itti mul'ate har'a booda hojii nyaatan hojii dhugan bakka isaan jiranu siija cabsatan ni ta'a. Ni kabaja garuu. Bakka isaan jirantu sagalee ol fuudheen dubbatu. Kanaaf kabajaa kanaa ture. Kabajaan akkanaa kun har'a ni jiramu hin jiru. Aniifatis waliin agaruu qabna. Ni arginaa miti. Waliin agaruu jirra jechuudha. Wajjumaanii bikka tokko taa'anii jimaa qabanii bar tokko faan bikkata abbaan soddaan isaa hundeemaa yoo dhufe kaduraan kaanee waan dhabamu bar. Yeroo ammaa kana keessatti. Hedduu bareedaadha qabxiin nu haasaa jirtu. Duuba akkaataan jaarmee bultii gama aadaa kanaan laallee jirra. Mee gama islaamaatiin hoo maal fakkaatti? Inshaallah gama islaamaatiinis waluma fakkaatti. Akkamitti intala gurbaa aadaatis haadhaaf abbaatu quba qabaa abbaatu laalaafi jenna. Yoo gama aadaatti gama shari'aatti deebinee ofii rasuulillaahi uswatun hasana. Rasuula rabbiitti hidhannoo gaariin nuuf ta'uun barbaachisaadha. Rasuulli rabbii akkamitti geggeessaa ture yoo jennee laallee rasuulli rabbii waa kabiraan laalu Faatumaaf Aliyyi akkamii waliif fidee. Aliyyi rasuulaa maal? Abuu Xaalibiimi. Obbolaadha rasuulaan. Faatumaan intala rasuulaati. Maal godha? Aliyyis waan guddiseef jecha Faatumaanis intala isaa waan taateef jecha Aliyyiin kuni Faatumaan wal gitanii Aliyyiin intala kiyya fuudhuu qabaa. Ni beeka jechuudha. Waan beekuufi akka jirri wal fuudhan godha. Qabeenya Aliyyii ilaaleetii miti. Akka Aliyyiin itti fuudhe gaa seenaa isaa waliin quba qabna. Akkasitti rasuulli rabbii Aliyyiidhaa fi sallallahu alaihi wasallam Faatumaa ol fuusise qabeenyiin jiru ture guyyaa sanii niqaa gawaan inni itti niqaa godhates quba qabdan kaappaa dhaan niqaa godhee fi rasuulli rabbii san booda bultii isaanii jidduudhaa rasuulli rabbii hin dhabamne hanga halkan dhaqee qofa isaanii lameen jidduu harka kaa'ee isin zaatananii raftanii jee خاتنين صلاة وجنان اللي جين اللي مال جين يرو ربي نرفسه وقو ربي نخاس نسلانا وقو ربي نرفسه جي رسول الله مالكو جرى توچو جرى جو برجرا توچو جرى هل كني صلاة مو مالي صلاة مو مالي جاني توچو جرى ركو ثاني توچو جرى وقوني فاطمة اتدايته دلائدو خادمان دبه خادما نافقود يوغو يسين جتس خادم نكان كي سبحان الله والحمد لله مال قدو جرى خرارة خايو جرى جتشو أكر خيري قبو جتشو جرى جتشو كان أفو مالو والفكات جتشو أسرتي آدان من قدولين كي ندراني تديمو ترد أسرتي والفكات يقولان أكسرتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام فاطمة خن دبري عمر مال قد انتلسا حفصة دامي انتلسا مال قد أبو بكر اتقافت انتلسا تقول أبو بكر نمو قد عمر رو قد أبو بكر اتقافت مالي أبو بكر اتقافت انتلك يبكى غاري لقوق أبدي بكى بريدا لقوق أبدي أبو بكر الصديق إمي إيغا أبو بكر الصديق انتلك يفودو قبان ابن برا فودو قبو جيتي نافي أبو بكر الصديق قافت قروا أبو بكر الصديق ندي دجلا وان دي ديف قبا قبا قبداني دبري نيو قافت عثمان بن عفان قافت عثمان بن عفانيس ندي دي تبين جلال من يكون عمري لجزيد أبني عارسيته يروح سان يروح دافي مالف إسانو ندي دني أبو بكرينيس عثمانيس مستيرا قبا قبان مستيرا مال قبا قبان
rasuulliin talaa Umar kana akka fuudhuu qabu jalatti mee jira jarri quba qaban akkana jedhanii yoo himan mistira rasuulaa baasuu taatii miire sirri akkanuma didan sirri Umar aaree an jara kana intalli kiyya lafatti hafte seetiin jara kanatti karadhe nasiyanii jee aareeti an bika gidduun jechuun gaa waan gaarii bikuma gaariin jaalatan jechuun malee intala kiyya kana an intala kiyya kana bar jeetii miti jeeti Umar aare amma si taate sun waan Umar aare aara guddaadha salaamata usiin hin jiru yoo amma si taate hoo kanaaf egaa booda keessa insha Allah ka Abu Bakr irraa khayri maaltu kana godhe niyyaa saamee ilaalime bar amma namni tokko intala tokko yoo qabaate bar makiinaa qaba mana jaarratee jira barumsa digrii baratee jira jeen laala malee iimaanaa fi sodaa rabbiitiin madaalee namni intala namaa kan jiru ni xiqqaata dhibbarraa tokko yoo jiraate gaa hin beeku akkasitti booda keessa niyyaa isaa rabbii laale Abu Bakr irraa khayri Usmaan irraa khayri rabbiin intala Umar fuusise bifa shari'aatiin yoo laalle tokko kana shari'aan akkas turte إن شاء الله واحد دخاسوني دنداما أسرتي نبي إبراهيم عليه السلام نبي إبراهيم عليه السلام أفبان فودا إلما كيسة تقودا قبني موهن قبني إسان كون أجني ساني نقوتما موهن قوتمو ونجامو كان نبي إبراهيم سن رغانوف تاجيتي جات نبي إبراهيم عليه السلام وبني في المسافة بيرن جروتور إسماعيل وبو إسماعيل فود بيرن جروتور إيقوم قافتك إسافي هذا إسامة كان جيسني خايم بوده قافة ستدبيني إيجي نفود خانة تدفن تدفن مالي بيرون ننتلا لالف أروز ساتي نرمان سبحان الله إسافة فود جرو اتدفن وقور فنقام بيا ربيتي ilma isaanii duraanuu to'achuu turan quba qabanii ogguu dhufan inni mana jiru akkuma waliin dhageenye akkuma beeynutti alloollee maal jettan gaa sookii jedhan akka naannoo waliitti aloola kutee ogguu dhufe gaa intala ol seenee gaafatee asirratti maal laaluu qabna waan deemu kana laal waan Nabi Ibraahim gaafatee waan Ismaa'il godhe ogguu dhufe maal jee abbaan manaa keetii eessa jira jee gaafate kunoo kanatti deemee akkamii jirtan cinkuma gagguurte tokkon jiru maali hiraarratti jira maal jette akkana gabaabsee gaannis hogguuniif inni dhufe jaarsi kanaa dhufe maal jette waan ulaa kana warri ulaa keetii jijjiirii jee deemee jetteen kana jaarsa kanaa dhufe kana jee haagaa warriin ulaa kanaasi deemii jeen subhaanallah san booda Ismaa'il ni fuudhe Ismaa'il hogguu fuudhe deebi'ee dhufe Nabi Ibraahim alayhi salaam ammas ni dhufe hogguu dhufe jaartii lammadaatii mana jirtuu dhufe jechuudha jaartii lammadaatii mana jirtuu dhufe egaa Ismaa'il walleen yeroo sana aloolati baantu kana dalagaan isaa sanumaan isaa achuma jira gaara deemanii daggala deemanii bineensa kana adamsanii qabachuu jechuudha adamsuuf ba'eensa achuma jira hogguu dhufe akkuma guyyaa duraa sanni gaafate alhamdulillah jettee hoottaa'e jettee teessiftee kabajjee makaddaa gaa waan jiru keessee fi waan yeroo san jiru rabbuma beeka waan jiru keessee fi waan jiru qiccee fi makaddaa keessee fi hojjaa qiccee fi akkasuma gaa waan amma jiru akka yeroo ammaatti akkas gootee gaa sarawaachee fi jimmaa sarawaachee salaam jimaan qabanii akkasitti ogguu inni dhufee ogguu gaafate gaa maal jee mee akkamii jirtan jennaan baan manaa kee teessa deeme alloolii jetteemi achi deemee jetteen maal nyaattan jennaan alhamdulillah foon nyaanna jette yeroo hunda subhaanallah bal'ina jetteen foon nyaatan kun ammoo rakkoo jiraachuun dhabama rakkoon duraaniin ma jira ka duraanis bar foon sun wallooluma kuteemi guyyaa duraas wallooluma kutee wallooluma jira guyyaa sanis foon numa fidaa bar numa fide dhuga ni haadde malee subhaanallah ka foonii kun itti mul'achuu dideeti banaan kaan itti mul'ate malee kaan odeessite bagee hiyaasan akkasitti kasi jirra jettee gaa bal'ina guusinitti himte jaarsi kanaa dhufeeti warri jettee horii jette warri ulaa keetii jabeessii siinjaa jeenii deemee kana hogguun dhufe gaa akkas jettee itti himte